lakkoofsa 13:16 isa jirudha. Nagaa maalaata sagaleen kun goda sanatti toliif biratti. Nagaa maachi good. Harka kaasuu dandeessu yoo dhaga'amu dide saganattan jijjiira. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedha. Maatewos 16:13 kaasee. Ilma namaatiin eenyu jedhu. Yeroo inni laga Yordaanositti gadi bu'ee cuuphamuu dhaqee karaas garaa garaatiin dhuga ba'umsa argina. Bishaan keessa garafamni gadi lixu Waaqni banamee ilaa ilma koo isa dhagaa kan jedhu sagaleen dhufe. Waaqarraa abbaan isaa waa'ee ilma isaa dhugaa ba'eera. Hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeetiin dhufeerra bu'e. Ilmi immoo cuuphame iddoo sanatti. Yoo waa'ee sadan tokkummaa qulqulleessitanii beekuu barbaadan inni kun siilii yookiin fakkii gaarii isinii kenna. Yesus Kristos maal jedhu ilma namaatiin jedhe Qisaariyaa Filiphoosin ga'ee deebii garaa garaa argate. Isaan kaan Yohaannis cuuphaadha jedhanii dubbatu jedhaniin. Yohaannis isa karaa haru ilma Zakkaariyaasii fi Elsaabeet isa kakuudhaan dhufe. Isa lafa onaa keessatti dammadaamuudha. Rifeensa gaalaa uffatee lafa onaa keessa dammadaamu nyaatee jiraate. Isa dhugaatti beeku. Haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun cubbuudha jedhee cubbuutti beeku. Dhugaa dubbachuudhaa gara booddee kan hin seesne. Israa'eelota gidduutti nama kabaja qabu, nama jaallatamu ture Yohaannis Cuuphaan. Kanaaf tarii sabanni dhugaa dubbateef mormi isaa gorra'amee gabateetti intala Heroodiyaadaatiif kennameera waan ta'eef tarii isatu deebi'ee dhufe jedhaniitu yaadu namoonni. Isa warra Fariisotaa ifachuu danda'u isin ilmaan marrataa badiisa dhufu jalaa akka ittiin baataniif yoo isin gorsi jedhee namoota ifatee isa deebisuu danda'u. Dhugaarratti isa jajabeessa ta'e sanatu deebi'ee dhufe jedhanii yaadu. Jedhani bartoota keessaa inni tokko. Warri kaan immoo lakki akkas miti jedhani. Eliyaasii jedhanis kan yaadan jiru. Eliyaasii raajii kabajamaadha isaan gidduutti. Eliyaasii nama raajota sobduu wajjiniin qabsoo seenedha Eliyaas. Eliyaasis inaafaadha. Nama Waaqayyoof inaafuudha. Nama gara Waaqayyoo dhaabatu waan Waaqayyootti dubbatee gatii baasuu nu jiraate illee gatii baasuudhaaf qophaa'aa ta'edha. Amma Waaqayyoo bokkaan caamsaa bokkaan hin jiru irraa jalqabee jedhee dubbateetu Waaqni cufame amantii isaatiin isa Waaqa qollofe jechuudha Eliyaas. Isa Waaqayyoo sagalee isaa dhaga'u isa Waaqa wajjiniin dubbatu sana jedhanii yaadan Eliyaas isa duutii hin argine saragallaa ibiddaatiin gara Waaqaatti ol fudhatame sanatu deebi'ee dhufe jedhaniitu yaadu. Hawaasa keenya keessatti inni kabajamaan sagaleen isaa dhaga'amu isa waan ta'eef isa deebi'ee dhufe jedhaniitu yaadu kaan jedhan. Kaan immoo Ermiyaas isa Israa'eelota ifatu isa waggaa 70 biyya ormaatti gadi buutanii manni qulqullummaa kun diigamee mootiin keenya qabamee biyya ormaatti geeffama. Northern partiin warra Asiriyaatiin, Southern partiin immoo Babilooniin hin fudhatamti. Kun dhugaadha jedhee isa dubbate san. Isa dhugaadhaaf jedhee cabaa xaarmushiitiin mataan irraa adame. Isa dhugaadhaa jedhee mana hidhaatti gatame sana. Isatu deebi'ee dhufe jedhanii yaadu. Hawaasni kana jedhu isin immoo maal jettu? Dhuga ba'umsi sirriin isa namni dubbatu ni waa Yesuus Kiristoos. Isa nuyi jennuudha. Amma sarara miti yaadni koo gaaffiin qaba. Isin eenyu? Ati eenyu? Ati eenyu? Ati eenyu? Ani eenyu?
yeroo magara hojii barbaadachuudhaaf gara waajjira tokko dhaxxanii mee waan baay'ee dhiisee takka skriptoo lafa kaanii waa'ee makeenutti misiniin jedhu Swidinii kan godhu Berätta vem du är isiniin jedhu eenyu akka taate mee nutti himi dureessaanii jedhanii gaafatu namni sun maatii isaa ofii isaa biyya kana keessa mam akka ture maal akka barate dadhabina keef jabina kee himedhu warri Swidinii maalitti jabaadhaati maalitti immoo dadhabaadha utuu hojiitti isin hin qacariin jabina keessan duwwaa beekuu barbaadu miti dadhabina keessan isin barbaadu kana hundumaa himaa gaaname yoo waan dadhabina isaa qabu jabina goote mul'ata kaa hojii irratti gaaf tokko of himachuudha eenyummaa isaa ibsa ani waa'ee kun isinitti himama ani Oromoodha ani lammiidhaan dhalataan Oromiyaa lammummaan Swidishiidha ana abbaa manaati abbaa ijoolleeti ani tikseedha yookiin eegduudha an nama hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete amanee fayyeedha ayyaana Waaqayyootiin nama fayyeedha hojii nan hojjedhe nuti hin ta'in hojii gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjeteen nama fayyina argateedha isinis kan keessan himachuu dandeessu na ibsaa laa kun nama duree qon dhaabadhu eenyummaan irraa dhufe lammummaan ani qabu hojiin an hojjedhu kun yoon dubbadhe Kiristoos keessatti eenyu ta'uu koo qulqulleesseen ibsaa laa gaaraa laati borratti eenyummaan nama gaaffii jala galeetti hawaasatti eenyummaan nama gaaffii jala galee gidduu jiraan namni of barbaada gaaf tokko kanaaf daannoon suuqii tokko dhanne dubartiin gurraattiin tokko nu argite nu jaallattee nu taasofte persentiin ammanaan Naayijeriyaawidha persentiin ammanaan Sumaaleedha persentiin ammanaan mana qorachaan jira eenyummaa koo iddoo persentiin gaalchaa'anii jiruun barbaadaa jiratti mana yaalaa dhaqeen kilinikii tokko Noordeen jedhamti ati Iskandinaaviyaadhaa dhuftee maqaan Noordeen jedhu Danish Finnish yookiin Norgee yookiin Swidishii ta'uu qabaannaan eeyyee karaa abbaa manaa kootiin nuni gara sana naan jette Noordeen jedhaafte namni sarnamiiseetu garuu mucaan keenyaa eessa akka nuyi taane barbaadaa jiratti DNA keenya eessarraa akka dhumne namni of dhabee keessa jira jechuudha namni of barbaadaa jira where do I belong to eessattiin ramadaman eessan jiraan gaheen koo eessa eenyuun ani kan kooti jedha eessa keessatti gartee kilaasii isa kam keessan jira biyya lafaa keessa kilaasii jira kilaasii barsiisotaa kilaasii warra IT kilaasii warra baankii kilaasii warra qotee bulaa kilaasii jira kilaasiin keessa jiru sun anaan na ibsaa'oo eewu ani yeroo President Biden filaman bagan kaase waa'ee isaanii adaraa keessan warri biyya kanatti citizenii taatan haqaa filaa filmaatan isin sababii baalet boksii keessa isin buuftan tokkittii sanaaf jedhee jijjiiramni ta'uu danda'a maallaa godhan jedhinaa waa godhaa biyya keessa jirtatti haqaa filaa warri filiin isiniin jajjabeessan yeroo inni filametu kamiilaan yeroo isheen dhiyaattu vice presidentummaadhaan mucaa CNN irraa hojjettu dubartii tokkodha dhufee ija keessa na ilaaleetu biyya Ameerikaa keessatti dubartoonni gara presidentummaa dhufuu hin danda'u jedhee na gaafateetti eeyyeennaan ati yooma dandeesse filamtee biyya na bulchuu dandeessaa hin dandeessaa ati kan si ayyamamaa waan takkasii gochuu hin dandeessu isin hawaasa keessatti isa tokko ol qabee isa tokko gadi buusu saalaan nama gadi buusee ol kaasu nama bifa fakkeenya Waaqayyootti uumame tokko isa tokko xinneessa gadi buusa diminishii godha isa tokko immoo gara gaaraatti ol baasu keessatti identity haadha isaati shakkee mucaa gochuu dandeessaa ammati kana fakkeenyi lama jira yeroo keenya wajjin deemuudhaaf eenyu nuyi maaliif kana dubbadha beektu eenyummaa keenya beekuun yoo eenyummaa keenya Kiristoos keessatti beenne hin sodaannu dhaabanna amantii keenya haalli ola ka'u gadi bu'u nutti tolu nutti badu identity keenya isa sirrii isaa Kiristoos Yesuus keessatti beenna taanaan hin dhaabanna nuti
mucaa waaqayyooti. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos ifa ta'u. Misraachoon isinitti hima isin ijoollee waaqayyooti. Akkas jedha gara biyya dhuunfaa isaa dhufee namoonni isaa garuu isan simanne hammuma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananiidha. Isaan kun waaqayyotti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne. Sagalettis nama ta'ee foonii ta'ee nu gidduus buufatee ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutees argine. Ulfinni isaas isa ilma tokkicha abbaa isaarraa argatuudha jedha. Gara saba dhuunfaa isaa dhufe. Saba dhuunfaa inni jedhu kun Israa'eloota warra Ibrootaa laala. That's specific. Warra kan isaa ta'anii abbaan gammachiis immoo gara saba isaa dhufeedha. Nuni warra ala turreedha. Nuni achi keessaa qoodan qabnu turre. Warri Awurooppaa keessa jiranis, warra Afrikaa keessa jiranis, warra Ameerikaa keessa jiraniif miti. Dhufuu Yesuus Kiristoos. Israa'eloota Ibroota sanyii sana duwwaa warra kakuun galeef ilmaan kakuutiif dhufe. Dubbiima waaqayyooti. Garuu hin didaneedha. Nuuf masiin inni abdachiifame inni kakatame sun karaa gadii sana nufu yoo dhufe mana mootummaa keessaa nu dhufa jedhani. Yaada waaqayyoof yaada isaaniitu wal bira darbe. Kanaaf inni kun masiinuu ta'uu hin danda'u. Kingshipii Daawit keessaa kakuu galame waan ta'eef mana mootummaa keessaa nu dhufadhanii utuu eeggatanii hin tuffatani. Kanaaf warra sassimatan nii fi gooftummaa kenneedha. Warra simatan jechuun jechuudha warra maqaa isaatti amanan har'aa jalqabee biyya lafaa seexana hojii isaa ganeera. Har'aa jalqabee Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu kootii godhadhee fudhadheera yeroo jedhu waaqayyoo mucummaa isaa kennaaf. Sartifikeetiin Hafuura Qulqulluu biraa nama sanaaf kennama. Akkuma kana yeroon iddoo sanatti maqaa abbaatti, maqaa ilmaatti, maqaa Hafuura Qulqulluutti si cubeera mucaa tokkoon jedhu Hafuurri Qulqulluun mucaa sana shaappeessa. Authority abbaan mucaa sanaaf kennatu kennaafamaaf jechuudha. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Warra gara Kiristoos dhufantu, warra humna fayyisuu isaatti amanantu aboo mucummaa qaba. Misraachoo ati mucaa waaqayyooti. Meerka wal fuudhame nama isin bira ta'u baga gammaddete mucaa waaqayyooti waliin jedha. Waaqayyootu sii kenne. Lubi sirraa fuudhuu waldaan sirraa fuudhuu hin dandeessu. Waldaan si adabuu dandeessu ji'a sadii ji'a ja'a waa balleessi. Mucummaa garuu eenyu sirraa fuudha. Mucaan tokko yoo durii yaa'e mana keessatti mucummaa isaa dhaba lakki stiil mucaadha. Disipiliinii ta'a malee sirreeffama malee. Waaqayyoo mucaa kooti siin jedha. Tarii namoonni identitii keessan dhabdan waaqayyoo akkas siin jedha. Ati mucaa kootii siin jedha. Baay'ee rakkana si tokko straagilii goona. Jireenya keessatti namoonni rakkatu. Dubbii waaqayyoo kan jedhu garuu ati mucaa waaqayyooti. Eewu gadi miti ati. Eewuun olis miti. Namni siin kennu namni sirraan fuudhu. Kiristoosin saba konfeesii gooteef, Kiristoosin jireenya keessa saba kaatteef sii kennameera baqaa kun. Fudhadhu hin shakkin. Mucaa waaqayyoo ta'uu keessan hin shakkinaa. Inni iyyuu isinii kennu hin shakkine ka jedhaan Phaawulos. Nu warra fagoo turree nu dhiyeesseedha. Nu warra horma turree fira nu godheedha. Kanaaf ayyaana isaatiin maatii tokko nu godhee waaqayyo biraatu ayyaana isaatiin nuuf kenname malee hojii keenyaan miti kana mittiin of hin jajneef jedha Phaawulos. Ayyaana waaqayyootu mucaa waaqayyoo ta'uu sii kenne malee hojii kee miti dandeettii keessa miti. Baay'ee sati oraatorii taate baay'ee sati waldaa keessa fiidduuhis miti lakki. Baay'ee sababa luba ta'eef miti jirana lakki. Sababa maqaa Yesuus Kiristoos waan madheef mucummaa naa kenna. That's it. Abbaan koo faati koo waggaa sadii confirmation baratanii bara sana keessa ijoolleen dafanii duduu waan ta'eef ji'a sadiitti mucaa xinnoo gaafa isaan naqanii waldaa waalgoo Ayiraa keessatti na cumsisan sana waaqayyo mucaa sana godhate. Achumatti naaf jechuudha. Ati mucaa waaqayyooti. Waaqayyo yaada sirraa qaba. Eegi mucaa taate immoo mucaa namni ta'e wanta inni qabuun isinitti hima. Mucaa waaqayyo ergi taatanii mucaa taanaan abbaa jira jechuudha.
abbaan ala mucaa ta'uu hin danda'u. Abbaa isa dhala si godhate, abbaa isa mucaa si godhate, abbaa waaqarraa qabda. Haleluuyaa! Nama abbaa qabuudha jechuudha. Abbaa attamii? Abbaa isa si jaallatu. Isa waliin caalchifne. Kas jedhamu Yohaannis. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nu agarsiise mee ilaalaa jedha. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamna jedha. Attamii jedha. Jaalala guddaan ittiin nu agarsiise kanaan nuni kan ittiin waamamnu ijoollee Waaqayyooti jedha. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyoon waan hin beekneef nu hin beeku. Michoota koo nu ammallee ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jiru mul'ataa miti. Haa ta'u iyyuu malee yommuu inni mul'atutti inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isaa akka taanu beekna jedha. Nuyi amma ijoolleedha. Ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya immoo biyyi lafaa hin beeku. Sababiin isaa abbaa keenya hin beeku waan ta'eef. Namoonni abbaa keenya hin beekne ati kan eenyuutii gurbaamee natti midhu ni gajjiranii. Yeroo isin itti mudha iji keeyyuu boosa fakkaata. Haadha kee fakkaata jedhu. Konneektii gochuu yaaluun yeroo isin dubbattan. Baay'een abbaa keenya warri hin beekne ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya hin beekan. Nuyi garuu beenna. Galanni isaaf haa ta'u. Nuyi beenna. Nuyi jedha. Amma ijoollee Waaqayyooti jedha. Amma inni jedhu naawo jedha. Ijoollee ta'uun keenya ammaa jalqabeedha. Yeroo inni mul'atu immoo akka inni mul'atetti isa arguuf jirra jedha. Yesuus hin dhufa. Gaafa inni argamu sana fuulaa fuulaan isa arguudhaaf jira guyyaan tokko warri du'an du'a keessaa ka'anii warri jiran immoo jijjiiramanii qilleensa irratti gaafa isaan isa simatan. Booraalaa baagaa'ii namaas piilala booraalaa baagaa'ii ni meeqas. Yesuus hin dhufa. Yeroo inni dhufu fuula fuulaan isa arguuf jirra jedha. Ulfina isaan deebi'ee dhufa Yesuus Kiristoos. Si warra Galiilaa maaf ajjooftu Yesuus Kiristoos si qabdanii reebdanii fanniftan sanatu isatu du'aa ka'e gara abbaa isaatti ol ba'aa jira. Inni sin argite kun deebi'ee dhufa jedhan bartoonni. Ulfina abbaa isaatiin deebi'ee gaaf tokko hin dhufa jedha. Akkas jedha Yohaannis. Nuyi amma ijoolleedha. Garuu maal akka ta'u mul'ataa miti. Garuu gaaf tokko yeroo inni mul'atu fuula fuulaan isa arguuf jirra jedha. Abbaa si jaallatu qaba. Namni yoo sagirgeetii si godhe lafa si jalaan luqqifatuuti lafa hin dhidhiitin. Namni yoo si jibbe Waaqayyo si hin jibbin. Abbaa si mararfatu. The way you are akkuma jirtutti si jaallata Waaqayyo kan namatti tolu. Akkuma inni jirutti namni jaan argaa masaan jibbe nama tokko tokko immoo tuma nama kan arguu baadheera namni. Haatu si dhibe. Inni akkuma jirtutti si jaallate Yesuus Kiristoos abbaa keenya. Abbaa si jaallatu qabda. Isin warri dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaate jireenyi kan dalga isinitti gale kottaa jedhe minire. Biyyi lafa jajjaboo barbaada. Biyyi lafa kwalifaayidii barbaada. Biyyi lafa nama beekaa barbaada. Biyyi lafa keessa iddoon qabnu ta'uu danda'a. Isin warri dadhabdan kottaa jedhe. Waan isin diddibatina ofis hin fooyyessina. Akkuma jirtanitti kottaa ba'aa keessan baadhaati ani isin boqochiisa jedhe. Kana caalaa maal barbaanna abbaan nama jaallatu. Akkuma jirutti nama simatu. Ati kukkuyyuu akka jetti jedhani iyyuman jaallattu waan ta'eef kukkuyyuun sanyii tokko Naayiroobii keessa yaa jarana jetti jedhani hiyyeessa dawurra hattuu dawuu wayya jetti jedhani. Hatiin akkas jetti hatee nyaachisaama yoo dhibee dhibe hiyyeessa dawurra hattuu dawuu wayya jechaa mucaa garaatti baattee deemti. Yesuus Kiristoos garuu dimmaandii tokko iyyuu hin geenye. Waa sirraan barbaadu. Sanyii warra baluu warra baalafa warra baalii sirraan barbaadu. Warra baala taraas ta'uu keenya barbaadu. Warra taraa nuun jedhu ni abbaa taraa fi haadha taraa ta'uu keenya sin barbaadu. Nakkumatti nu jaallate. Galanni isaaf haa ta'u. Beeka keessa walitti rukutaate ulfina isaaf kennaa. Abbaa nu jaallatu. Maqaan isaa ulfaatu. Abbaa nama hin qoqqoomne. Abbaa lagaan nama hin irre. Abbaa laga irratti nu hundoomne. Abbaa naannoo irratti nu hundoomne. Abbaan boorsaan keenya furdaa ta'e boorsaan keenya huqqataa ta'e nun ilaalle. Abbaa fuula hin ilaalle. Abbaa jireenya keenya waayaa baay'ee haleluuyaa. Yesuusin akka abbaatti qabaachuun namatti tola. Abbaa yoo dhukkubsanne nu dhukkubsachiisu.
abbaa yoo boolle bune nu nyaachisu abbaa yoo daarre nu uffisu abbaa namni yeroo nu qaqqabu diduu dafee nu qaqqabu abbaa yeroo dhiphinaa dhiyoo afuura koo caalaa natti dhiyoo jirta jedhee Daawit abbaa namatti dhiyoo abbaa yeroo hundumaa naannoo namaa jiru abbaa jaalala abbaa akkasiiti Yesuus abbaa jaalala akkasiiti jaalala isa hojiidhaan otoo hin ta'in Waaqayyo kana biyya lafaa jaallate tokkicha lama saamma kennutti dha turan ijoollee nama lamatu jedhe isatti kana manu miti abaduuf miti jireenya bara baraa haa qabaatu malee akkana nam tokko dheengadda naaf nama tokko taasaa ture akkana inni jedhu vooliyuumiin isaa gochaa isaa irratti jedhan akkana hojiidhaan biyya lafaa jaallate afaaniin haasaa duwwaan miti hojiidhaan inni biyya lafaa jaallate Yesuus Kiristoosin siif kenne qabeenyaa guddaa hattuun hinan kanaaf abbaa qabda taanaan jaallatamaadha jechuudha namni ni jaallataa hin jedhina abbaa si jaallatu qabda inni si jaallannaan jaallatee si jaallata miti namni jaallatee na jaallataa Yesuus na jaallannaa namni Yesuusin hin jaallanne moo na jaallatee maallaa godhas sanaaf waa hunaan godhu namni Yesuusin qabu yoo si jaallate bu'aa qaba yoo xinnaate waaqa si kadhata waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u kanaaf abbaa qabda eegi ta'ee abbaa si jaallatu qabda jechuudha sana duwwaa miti gochaan abbaa mirga tooraan guddifamuu qabda jechuudha ati orfanii miti ati ijoollee karaa bukkeetti dhalatte miti ijoollee karaa argite deemtu miti ati disipiliiniidha afur qulqulluudha pruunisi godha afur Waaqayyo akkati dirree ulfina Waaqayyo irraa baatee wanta Waaqa ittiin tolle hin goonee fi disipiliinisi godha afur Waaqayyo abbaa tooraan si guddisu qabda jechuudha akkas jedha inni biroota irratti barreessu Phaawulos kana malees abboota lafaa kanarratti barsiisuuf nu adaban qabna nus isaan in safeeffanna abbaan keenya isa hafuuraaf immoo caalchifnee abboomamnee jireenya argachuun nuuf hin ta'u reeyyeedha abboomamnee dhageenyee gadi jennee isaa wajjin walii gallee yeroonni nu adabus tolee jennee fudhannee karaan taan irra jirra utee qalbii diddiirannee isa dhagaa guddachuun nuuf hin ta'u ree akka ijoollee jaallatamaniitti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa Kiristoos akkuma nu jaallatee isinis immoo jaalalatti jiraadhaa inni aarsaa fooliinsaa tolu qalma Waaqayyoo dhiyaatus godhee nuuf jedhee of kenneera jedha Phaawulos Efesoon 5:1-2 irratti akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa yeroo jedhu isa laalaaf duratti ilaalaa deemaa Phaawulos akkas jedha miti akkan Kiristoosiin fakkaadhe isinis na fakkaadhaa jedha yeroo tokko namichi tokko tu lallabuun kana dhaga'e waan hin dhaga'in isinitti ma dubbisee miti jaldeettiin jedhee beeksisa ture yeroo fuudhuuf jettu miilla ishee miilla abbaa isheetti safarti jedhan namatu dubbataan dhaga'e miilli ishee amma miilla abbaa isheetti gaafa ga'u hin fuuti jedhan haadha manaa barbaaddachuutti kaati hin fuute jechuudha bakka jaldeettiin miilli keenya miilla Yesuus Kiristoositti safarama abbaan keenya nu dura jira isa laalaa deemna wanti nuti of fakkeessinu wanti nuti of sabarru yoo jiraate akka dubbii isaa isa qulqullaatti Kiristoosin ilaala obboloota ko inni immoo karaa nutti agarsiisa yoo barbaade nu ifata yoo barbaade nu jajjabeessa yoo barbaade nu gorfata karaa sagalee isaatii karaa raajota isaatii karaa abjuu karaa garagaraa dhufee karaa irra jirtu kun sirrii miti deebi'e yoo diddee immoo takka takkasi barruu keettirattiin siqrii ta'e miti yoo inni barruu masaa xinnoo raase dhumne nu barsiisa Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu ameen si adabata si tottolfata si qajeelfata sababiin isaa ati mucaadha waan taateef karaatti baatanii ijoollee argatanii biyya keenyatti illee lakkaa'ama hin danda'ama gaaf tokko Tsaggaayee wajjin haasaa turre ollaamatu nama daba biyya yoo nuyi nama rukunnee wal lollee
Atilma baaba loo bitee dhani qabanii manu garafu. Asiin danda'u. Poolisii isinitti waamu. Nuyi nama hawaasuma naannoo jirutti communitytu nu reebee nu guddise abbaa keenya caalaa. Kanaaf mana keenya sodaannu caalaa bakkeedhaa nama sodaanna. Nama hin arrabsinu. Dhagaa namatti hin darbannu. Yoo dhos goone hamaa goone yoo dhossinee goona maaliifi abbaan abaluun faayoo nu argannu hojjeessu waan ta'eef. Yoo dhiisan immoo abbaa kootti immoo waan ta'eef. Abbaan biyya lafaayyuu innumti fooniyyuu ijoollee isaa na dabata. Nus ijoollee keenya na dabna. Haawuzii gashiitu ni biyyana. Ani immoo gurra harkisa akkuma gaaficha isinitti. Gurri kartileejiidha waan ta'eef ni mu baranjootatti yeroo mana barumsaa dhaqu. Isee magana bilcheessa kanaaf yeroon akkas jedhu baru dafanii. Abbaadha. Abbaan ijoollee wajjin hiriyummaa jaalalaa qaba malee aboon disipiliinii godhu isaatirraan fudhatame. Abbaan hin gorsaa ati hin gorsiti ijoollee. Ijoollee gadhiisiin godhina. Utuu isaanis hin dhaga'anii gorfadhaa. Abbaan keenya inni waaqarraayyuu disipiliinii nu godha. Manni qulqullootaa mana disipiliiniidha. Jireenyi keenyas jireenya disipiliinii jalatti jiraata waanta ta'eef. Kanaaf abbaa qabdaa abbaa isa si jaallatu. Gammadii. Kanaaf abbaa qabdaa abbaa isaa si to'atu seeraan si guddisu qabda. Kanaaf ati mucaa karaa irraa bade miti. Ati mucaa manaati. Mucaa mana Waaqayyoo kee jirtudha. Waaqayyoo kan itti dubbatu. Waaqayyoo kan gorfatu. Waaqayyoo jalaa miliqee kan hin baane jecha Waaqayyoo kan dhaga'uudhaati. Waaqayyoo si gorfata. Tooraan si guddiseetu mootummaa isaa bara baraaf si qopheeffata. Kan inni si eekkamuuf, kan inni si gorsuuf, kan inni si eekkamuuf mootummaa isaa bara baraa sanaaf si qopheeffachuufi. Mitiiree jiran. Kanaaf ijoollee wajjin rakkannaa xinnaa ta'e yuunivarsiitii galee gaa'ela gaafa seen dhaabbattee uffee jennamini. Amma isaan mana iddoo tokko gaanitti numa miidhanna. Takka takka manaayyuu dadhabnee hiriyaa isaanii gargaarsa kadhanna mucaan kun na dide itti naa haasoof taa'ee jedhu namoonni tokko tokko manaa dadhabanii. Iddoo tokko haga'u inni deebi'uuna Waaqayyos kan inni akka abbummaatti nu geggeessuuf jireenya isa bara baraa sanaan nu ga'uufi nu jaallata waan ta'eef. Ati mucaadhaa abbaa qabda. Abbaa si jaallatu. Abbaa tooraan si guddisu. Sana duwwaa miti. Abbaa aboosii kenne qabda. You have authority and power. Akka jedhu Roomee keessatti warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isaan fudhatanin hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isaan deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon ni waammanna. Maqaan isaa ulfaatu. Roomee 8:14-15. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo immoo warra itti of kennanii warra jireenya isaanii tole jedhanii isa duukaa bu'anii mallatteessa. Keessa jiraata. Keessa buufata. Karaatti agarsiisa. Kanaafiif kan nuni yeroo Waaqayyoon kadhannu isuma gooftaan jedhe irratti isinii jedhe wangeela Yohaannis 15 keessatti nan foonne isin biraa miti foonnaan kan dhufe ana biraa dhufe isin nan foonne anatu isin fudhate dhaqxanii jakka godhattaniif iji keessan akka jiraatuuf maqaa kootiin waan kadhattan akka isinii kennuufan isin kaase. Yohaannis 15 maqaa kootiin abbaa kadhattu sababiin isaa authority isinii kenneerani. Isin ijoolleedha. Akkuma ijoolleen abbaa bira dhuftee waan barbaadde tokko kadhattu dhuftanii yeroo isin gaafattan abbaan koo isinii ayyama. Aboon isinii kenneedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namooti xinnoo kana anuma kanaaf suma kanaaf Waaqayyoonni addunyaa kana isa waaqara lafarra to'atu kun aboosii kenna. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhattee akkati fuula isaa dura jilbeenfattuuf gaafattee akka fudhattuuf kadhattee kadhanni akka dhaga'amuuf aboo qabda. Sababii isaa beektaa mucaadha waan taateef. Sababii isaa beektaa si jaallata waan ta'eef. Sababii isaa beektaa abbaa keeti waan ta'eef abbaan kee
waan gaarii soba si yaaduuf yerooti isa fuulduratti dhiyaattu abuusii kenne sanaa jedhee gurra isaa gara keetti qaba. Kanaaf Waaqayyoon kadhanna. Kanaaf sanbata duraa ganama, sanbata guddaa ganama, amma immoo facaasaa galgalayyuu mee kottaa maqaa abbaa keenyaa kana waamnaa waamaa jedheera inni. Otooritii nuu kenneera. Akka nuni maqaa isaa waammannu. Ijoolleen akka abbaa waammattee abbaa seerraa waan barbaaddu argattu. Waaqayyoon waammanna. Aboonuu kenneera waan ta'eef. Maqaa Waaqayyoo waammachuun ijoollee Waaqayyootiif kennamaadha. Warra maqaa isaa waammatanii moonni dhaga'a. Yeroo tokko tokko tuma nuni kadhannee fidin Waaqayyoon nu deebisa. Yeroo tokko waatu nu rakkise. Namoota kutatoo jaallata Waaqayyo. Yeroo Waaqayyoon barbaaddan moobaayilii keessanis haala keessanis kutadhaa. Nama furtaanee galgala 3 PM 9 PM jilbeenfanne. Nama fur Maariyaam Tsaggaayee ayyaantu dureessaa taane jilbeenfannee irraa inni tokko yeroo kadhatu warkaan jilbeenfatu harkaa fuudhu. Itti fufna gidduutti faarfannaa itti deebina. Yeroo nuyi lafa jilbeenfannee kaanu sa'aatii 6 barii. Baay'ee kan isin dhibu waa gaafanne gaafa san arganne. Mata duree tokko kadhanne mata duree baay'ee miti. Mata duree tokkicha waan hadhaa rakkisa yeroo dheeraa nu rakkise hojii afuraa akka nu hin hojjenneef hin buqqise Waaqayyo. Sababiinsa aboonuu kenneera waan ta'eef nu dhagaa Waaqayyo. Beektaa akka Waaqayyo si dhagahu. Yeroo tokko tokko mamiin guutamna amma dhuguma Waaqayyo na duukaa jiraayii. Warra kaaniif dafee dhagaa eeyyee amani si duukaa jira Waaqayyo. Ati mucaadha. Nama alaa miti. Waaqayyo jaalala isaa bara baraatiin ofitti si dhiyeesse kan isaa si godhate kanaaf si dhaggeeffata Waaqayyo. Si dhagaa Waaqayyo. Ameen si dhagaa Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Aboo abbaa jetteettiin isa waammattu. Sii kenne Waaqayyo. Gurri isaa mana kee keessa jira. Gurri isaa gaa'ela kee keessa jira. Gurri isaa naannoo kee jira. Gurri isaa afaan numti kee fuuldura isaatti totochoo malee deebii wajjin sitti dhiyoo jira. Jara nama caafa qulqulluu keessaa Haannaanii sagalee si ol kaaftee hin kadhanne jechiyyuu hin jiru. Yeroon waa'ee ishee ibsu wordless prayerii kadhatte Haannaan jedhee yaada. Kadhata jechaan lafaan kaa'amne keessa seetu Waaqayyo wajjin dafee connected ta'e. Keessa seetu Waaqayyo wajjin wal arge waan ta'eef afaanni see sosochoo yeroo jalqabu Waaqayyo waaqarraa see dhagaye. Namuu seen hubanne Eeliin dubartii machooftu kanaan har'aa baasaa lakkii machoofne. Sen already gooftaa see wajjin dubbattee fixeetti dhimma see rakkina see manaa golatti sossobbaan dadhabee gara mana qulqullummaa see fide sana dubbatattee galteen fudhatte. Aboo sii kenneera waan ta'eef Waaqayyo si dhagaa. Ameen. Inni sadaffaan arfaffaan abbaan kee qulqulloota gidduudhaa dhaala sii kenna. Ijoolleen hin jaallatamu, disciplined ta'u, authority isaaniitiif limitation isaanii barsiifamu. Yeroo isaan abbootii lafarraa darbuu jedhan immoo testamentii barreessuuf ilaa isa kana kamisoof, isa kana badhaasaaf, isa kana dafineef jedhanii lafa kaa'uuf dhaala qabu jechuudha. Eessa akka dhaqu barreessanii lafa kaa'u. Dhaala qabu jechuudha maatii isaanii yoo isin mana guddaa tokko bittan hin gammadu isaan. Gaaf tokko namichi kun gaafa deemu kan gooti jedhu. Mirga isaanii abbaan isaanii maatiin isaanii dhaala yookiin qabeenyaa horatan ijoollee isaaniitti tiraasferii godhu. Mee kaampanii biyya kanaa tokko tokko deemaa ilaalaa. Jenereeshinii 3-4 kan lakkaa'edha. Darbii dabarsa. Dhaalamaa kennamaa. Waaqayyo dhaala bara baraanuu qopheesseera. Gammadaa dhaala qabdu. Ani biyya kanatti hin fooyyofne gaduman deemasa jettu. Ija kee ol kaasi Yesuus Kiristoos dhaala bara baraasii qopheesseera. Inni lafarraa manni sin barbaachisu qabeenyaan sin barbaachisu jedhee miti. Inni wantati amma laaltu kana gararraa ta'e Yesuus Kiristoos dhaala bara baraasii kaa'eera. Yeroo tokko tokko slippery ground irra dhaabanneetu waa tokko tokko laafifnee ilaalla. Hojiin hojjennu miti dhiilbee miti nu hojii hojjenna. Jabeessinee hojii hojjechuu qabna.
karaattiin galiin dhufu irratti hojjechuu qabna lafaa ka'uu qabna sababa baay'ee guurree deemna waan ta'eef nama gargaaru hojjechuu qabna garuu dhaalli keenya sitti akkan dhumne immoo beekuu nurra jira nuyi dhaala bara baraa qabna nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taanee jedha Phaawulos warra Roomeetiif yeroo barreessu boqonnaa 8:17 irratti nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taanee warra waan hundumaa argatan hin taana waan kana hundumaas Waaqayyoo biraa hin arganna Kiristoosii wajjin erga dhiphannee isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin arganna jedha partially hin jedhu walakkaan jedhu waan sirdi yookiin waan foorziin jedhu waan Kiristoos argate arganna isa wajjin dhiphannee isa wajjin gatii baafne isa wajjin ari'atamne isaaf jennee reebamne waan ta'eef waan Kiristoos abbaa biraa argatu argannus haala guddaadha maqaa Waaqayyoo eebbifamu namni partially hiramni Waaqayyo garuu karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos guutummaan guutuutti dhaala sii qopheesseera akka amma jireenya sitti dalga sitti galeechitti dalga sitti hin galu jabaadhu waan itti milkaa'uu dhabdeetti rakkatu qabduu dandeessaa jabaadhu yoo asitti milkaa'uu dadhabdee abbaan kee Waaqaraa dhaala sii qopheesseera wanti garaan keetti si gaddee wal si qixxaachuu dadhabe yoo jiraate misraachoon sitti hima abbaan kee si jaallata si dheekkamata karaa sitti agarsiisa abbaan kee kun aboosii kenneera maqaa isaa akka waammattuuf abbaan kee kun dhaala bara baraa si jalaan darbin hattuun kan hin isa Waaqayyo jedhe warra isa jaallataniif qopheesseera iji namaan argine gurri namaan dhageenye yaadi namaa bira hin geenye isa kamiif kan qopheesse warra isa jaallataniif isa inni qopheesseera iji namaan argine gurri namaan dhageenye yaadi namaa bira hin geenye dhosseetu kun kan boonsituuteedha dhosseetu kun kan adiitiidha dhosseetu kun kan himamaa fayyadha dhosseetu kun ilaa kan asteeree kan siilituuti kan boggeeti kan tsaaye kan dookter balaa akka ga'ee keenyaatti dhaala keenya nuttira misraachoo Yesuus Kiristoos bira dhaalle jira kanaaf ati mucaadha mucaa Waaqayyooti waan keessi jaallata horaan si guddisa aboosii qaba dhaala sii hira meesumarra dhaabbanne hafuura keenya sassaabbanne gara irbaata gooftaa qulqulluutti waliin deemu migab jedhaati saayilensii keessa hafuura qulqulluun dubbata waan ta'eef jireenya keessan Waaqa irra ilaalaa